Tuuniziyaa keessatti hiriirri uummataa gara jeequmsaatti wayita jijjiiramu pirezidaantiin biyyattii ministeera muummee aangoo irraa kaasuun paarlaamaanis yeroo hojii isaa akka dhaabu murteessan. Lammiileen biyyattii kumaatamaan lakkaa'aman mootummaan COVID-19 to'achuu dadhabuu isaatti mufachuun dilbata kaleessaa daandiitti ba'uun wayita mormii dhageessisan poolisii waliin walitti bu'an. Pirezidaantiin biyyattii Kaayis Saayid dhimma ministeera muummee biyyattii ofii isaaniif akka ilaalanii fi jeequmsa biyyattii yaaddessee tasgabbeessuun nagaa buusuuf akka hojjetan himan. Mormitoonni garuu sochii uummataa fi tarkaanfii pirezidaantichi fudhatan kanaan yaalii fonqolcha mootummaati jedhan. Hanga tasgabbiin hawaasaa uumamutti akkasumas biyya keenya baraaruuf jenneetu tarkaanfii kana fudhanne jedhan pirezidaanti Saayid. Pirezidaantichi erga marii addaa qaamolee nageenyaa waliin ta'anii booda karaa TV biyyattiitiin kana dubbatan. Dilbata guyyaa hanga tokko tasgabbiin uumamus galgala keessaa garuu yeroo ministeerri muummee biyyattii aangoo irraa kaafamu lammiileen hiriiraaf ba'an gammachuu isaanii ibsachuu eegalan. Wayita kana hiriirichi akkaan babal'ate. Pirezidaanti Saayid mataan isaanii magaalaa guddoo biyyattii Tuunis keessatti hiriirtotatti makaman. Lammiileen biyyattii kumaatamaan hiriira ba'an paartii biyyattii bulchaa jiru mormuun akka aangoo gadi dhiisu gaafatan, paarlaamaanis akka diigamu gaafatan. Hiriirri uummataa gara hokkaraatti jijjiiramuun waggaa poolisii waliin walitti bu'an. Poolisiin aara nama imimmaanessu hiriirtotatti gadi dhiise. Hedduu isaaniis walitti guuruun hidhe. Lammiileen hiriira ba'an kunneen waajjira paartii biyya bulchaa jiruu seenuun kompiitara caccabsanii abiddaan guban. Waajjira muummee paartichaas abiddaan barbadeessan. Paartichi gama isaatiin namoota haleellaa irraan ga'aniin garee yakkamtootaa kanneen biyyattii hokkaraa fi badiisa keessa galchuuf kaayyeeffatanidha jedhe. Tuuniziyaa keessatti warraaqsi uummataa waggaa 10 dura eegale daangaa biyyattii ce'uun warraaqsa biyyoota Arabaa kaasisee ture. Biyyoonni kunneen gatii hin taane kaffalanis warraaqsichi diimokiraasiif daandii saaqeera. Warraaqsi kun carraa hojii fi carraawwan kaan akka eeganiin fiduu dhabuun garuu ammallee uummata keessatti darbee mufii kaasuu hin hafne. Tuuniziyaan waggoota 1000 oliif kufaatii diinagdeen wallaansoo qabaa kan jirtuu fi Afrikaa keessaa biyya koronaa vaayirasiin dura hubamaa jirtudha. Mormiin tibbana ka'e kunis rakkoo diinagdee fi hammaachuu koronaa vaayirasii irraan kan ka'edha. Mormii uummataa booda ministeerri muummee biyyattii Hichemichichi torbee darbee ministeera fayyaa biyyattii aangoo irraa kaasanii turan. Tarkaanfiin kun garuu mufii uummataa gadi qabuu hin dandeenye. Maddi keenya toora intarneetii BBC Afaan Oromoo irraati.